Baratuan ummanni garaagarummaan hangaasatii fi Jawaar maali naa himeme. Anas quunnameera bartaayyeen nan didee wannaa isaa fuudhee facaase. Akka awwadaa fi qeeroo hammadheessaatti walitti nu qaban jechuun yaamani. Akkana yeebar muummee shiroo obbo Hangaasaa Ibrahim odoo hiccitiidhaan baasa jiru hiccitiinsaa gad dhangala'aatiin jirti. Egaa kana maaltu godhaa annan gaafatin malee garuu namoonni isaan walitti qabuudhaan qeerroo ittiin dararaa turan ittiin ajjeechisiisaa turan ittiin gidirsaa turan ittiin mana hidhatti guuraa turan. Tooftaan isaan baafatanii uummata ittiin cabsaa turan har'aan kana isaan harkaa saaxilamteetiin jirti. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya namni kun nama isaan miseensa teessaa turanidha. Akkaataa itti qeerroo cabsa irratti warra isaan hojjechisiisaa turanidha. Gama biraatiin abbaa gadaa afran qalloo nama jabu kana wajjin walitti dhiyeenyaan akka hojjetaa turanii fi akkasuma ammoo maal akka isaan hojjetaa turantu isaan harkaa ba'e. Dubbiin kun maal irratti kaate kan jedhu ammoo walfalmii gama Laatiyoo yookaan Dr. Laatiyoo nama jedhamu kan isin hundi beektan raayyaa abbaa duraa abbaa garoo nama jedhamu kan Facebook irratti yeroo dheeraadhaaf isin kofalchiisaa ba'e. WhatsApp jecha isin kofalchiisaa ba'e kana gama fuula TikTok isaarratti wajjin taphataa osoo jiraniiti gaa iccitiin kun kan baate. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waan adda adda geessanii walfalmiin kun maal akka fakkaatuu fi namni wahii kan ol seenee garaagarummaan Jowaar Mohammadii fi garaagarummaan Hangaasaadhaan maali kan jechuudhaan gaafii kaase atteenshinii isaanii jijjiirsise. Kana ilaalchisuudhaan gaa marii dheeraatu deeme marii kana akka salphaatti kan nuti ilaallu. Egaa amma xumuraa dhaggeeffachaa ittiinis bu'aaraa kan waliin turtan kabajaadhaan isin gaafanna itti yaadda. Nu affeeraniiti waltajjii goone awwadaa keessatti waltajjii goone nu akka nuti harka ijoollee tana isaanii wal qunnamsiifnu godhuudhaaf ji'a sadii ol waltajjii godhaa turan. Ammoo nuti kaayyoo irratti yoo nu ooftan kaayyoo jala ni yaana uummata keenya miidhuun barbaannu jeetiin gaafitana achi dubbadde hidhaan galcha waan beeti. Mucaa tokko fa'aa dhaawamee waba wajji wal qunnamtii qabajaanii dhaawanii miila kanaa cabsanii hanga ammaan tanaatti mana akamaa jiru. Namni if nu barsiise akka nuti Oromoo taane namni if nu barsiise akka nuti falmannu nu godhe Jawaar Mohammadii rabbi gaditti dhugaa dubbanna. Yaa obboleessa kiyya akka ilmaan arseetitti salphina keessa jirra. Odoo Oromoon tun dhumtu jarra isirraa jaarsummaa, geemii, wal loluu, wal araarsuu kanarra jirra. Hangaasaa Ibrahim ati maaliif qaqqabuu barbaadde? Rabbi yoo ol qabee rabbiin godhee kan mallee dabalatee Oromoon hin jaalatu. Namni tokko waa harkee dubbata. Tokkummoo osuma waan gara dubbata dhageeffadhu naasima. Ani bari aktivistii miti ani Oromoo isin bulchan jenne bar yaada an ummata. Dalage. Eenyu na barbaadda Hangaasaa dubbate waa Oromoo waa godha. Ila mee bore soobadhu bana waa Hangaasaa tana dubbataa jiru Hangaasaa irraa akka. Hangaasaa Ibrahim jechuma je'e san gartee hin baasa iccitii jeesan irrumaa jaata kamee haa dubbatu. Maal baas? Saati jechitti amantaa nuti bari hojiitti amannaa bari nuti hojii isa wajji hojjennee isa bari dheenyee maalummaa isaa agarree dubbanna. Atteeshinii namaa hatu. Jawaarin qeenne eessaa fidanii Hangaasaa akka xillee godhanii galchanis hin beeku. Utuman arguun harkaa baafate manni bara. Jaran waan godhaa barbaadan. Maqaan isaa alas isa. Amaluma keessan kun bara amaluma biraadhaan ati ugaa takka waa jaanii deebiinee dhiifama gaafachuu. Maaliif? Eenyu baraadhaan itti silaan aan baraadheetta. Amma jirta kan jedhu amma gadi simbuun namoo. Amma bu'ee. No. Sibnu waan namni nu jala jiru nu dhageeffatee irraa baratu waan uummanni garaagarummaan hangaasatii fi Jawaar maali naa himeme. Hangaasallee uummata kannee malee ilma namaati ilma Oromooti. Jawaarillee Oromoo dalagee sanii wal caalchifna bakka wal caalchisan mataa ittiin guduunfine kanaaf qeeqaa jirra. Maaltu dhukkubame? Amma waa babbadeera. Haasuma keessanii ammoo waa babbadeera dhugaan isinitti ba'a. Maaltu badee jedha? Namaa fi beelladaa wal bira keessee haasa'uuni manaaf hin ta'u ilaan hin ta'u. Hangaasaa waan galee beenna. Paarlamaa galee raafaa jettani. Paarlamaa eenyu gale? Paarlamaa baree paarlamaa uummataaf jira. Paarlamaan uummataan jiru bara. Paarlamaa paartiitu paarlamaatti nama waammataa bar deggeraa isaatii dhiyeeffate paartii. Amma Addisuu Araggaatu eenyunni taayyeetu argitee quunname gurbaa. Anas quunnameera bar taayyeen.
Nan didee wannaa isaa fuudhee facaase. Waan inni barreesse. Dhageesse. Inni kuni in dubbiseenii waliin haasaanii ani yeroo tokko abaawoon qeeqaa miti. Isaaf jecha waanan lafeetti arrabsaa jiru se'a. Isaan qeeqaa qeequ. Isaaf na dubbise. Inni sun immoo in arrabsa. In dubbise sas. Dhageesse. So dubbiseeti. Isa kanaa waamee biyyatti galche. Dhaqee eerpoortiidhaa simatee fuudheeti paarlamaa akka galu achuma dhossanii finfinnuma keessa kaa'anii Harargeeyyuu ajjabamee deemaa. Harargeeyyuu sodaatanii Harargeeyyuu gaditti hin dhiibne ajjabamee deemee bakka bu'aa magaalaatti keessa gadi bu'u Harargee keessattu. Hin bu'u lakki. Maana caalaa beektanii jara keenya. Amma geessee uummata naannoo sanaatiin argitee bakka bu'aan keenya isa jedhaniiti ol deebi'an uummati nama filate hin qabu. So mucaan gaammaa biyya alaati finnee nama biyya alaati jedhaniitu fuudhanii of keessa kaa'anii paarlamaa galchan. Jawaar immoo kaayyoon isaa paarlamaa galuufi miti dorgommiidhaaf gale bara. Akkas. Ilaal. Kanaan barbaada waan biraan barbaadu kan magaafinti. Dhugaa himuun gaariidha. Ilaal. Ilaal warri argitee karaa polotikaatiin gara paartii deeggarruutiin yoo wal jibbinillee dhugaa waliin jibbinu. Inni kuni duraanuu gaafa as tureyyuu utuu jaarmiyaa opiidiyootti sin dabalamin Tigiree sanas nus kan inni arrabsaa ture nama walitti kaasaa ture. Nama waliin ficcisiisaa. So isa kana barbaadan jarri akka namni nagaan argan. Wallagga maarreedhaa, wallagga ilmaan peenxee, ilmaan maarree, ilmaan maarree haati isaanii amaaraa, abbaan oromoodhaa dhageessi waan hin jedhin qabu isa godhaa ture. So amma hangaasaa kanaaf lafeedhumatti jibba. Dhugaa ijoolleenis jibbaa turanii, ijoolleen abaa'otis hin jibbuu, inninis lafeetti jibba. Kana dhageesse jarri quunnamanii nama akkasi jibbu ofitti qabatan. Nyaanni gara shimalli jira. Oromiyaa irratti kan waa nyaata argatu isa. Inni kun paarlamaa wannaa keessaa malee ministeeraa wajjin qooda argata malee homaan argatu. Lafa gurgurachuus hin danda'u. Gubbaa jira. Sanati inni silaa dhuunfachuu barbaade taayyeen. Sagalee dhowwatanii namni hundi harkatti kuffisee jennaan isa kanatu waan sodaanne isa kanatti naqan. Taayyeen itti naqe shimallisitti. Kanaafiti ol ba'ee dubbate. Akka argitee inni simneefi. Dhageesse yaala makkassas ilaal. Akkan kasasamne. Kasasamuu hin danda'u bakka bu'aan uummata. Amma filmaati deemee hidhamuus kasasamuus hin danda'u. Haga filmaati deemee naannoon sun filmaata dhufurratti isa jijjiirin yookaan immoo aangoo sana haga haala makkassas jedhan irraa mulqanii hin jedhinitti hin hidhamuu hin kasasamu. Inni aangoo kana qaba. Kanaafiti taayyeen itti kaase. Kanaan wal kasasan. Akkas ilaallu dubbiin malee gita Jawaaris miti. Jawaar eenyuun hin caala. Sanaa waliin qixxeessinaa jechuu kooti. Yaa. Laale asirratti waan takka qofa waan hin dubbaduu qabalatee waan hin gabaabsee. Doktor isin warra biyya alaatii biyya diiyaaspooraadhaa waa dubbattan waa dhaamsin nu dabarsitan hunda isin dhagaa turre isin hordofaa turre. Bara hangaa isaan fangalansanii ani dhalata hammarreessaati namni as keessa jiru ijoolleen hammarreessaa jiraatti nama maatii kiyya beekuu danda'u. Akka awwadaa fi
qeeroo awwadaa fi qeeroo hammadheessaatti walitti nu qaban jechuun yaamanii. Gaafa walitti nu qabanii abbaa gadaa ka haragee kana galtee kama abbaa gadaa farqalloo jaanii fitin tokko jira bara. Nama kana nama dhalootaan illee sila dhiigallee walitti dhiyaannu beekadhu nama abbaa gadaa jaanii fidan kana asirratti nu affeeraniiti waltajjii goone awwadaa keessatti waltajjii goone achirraan fudhanii ammallee calanqolloo dhufne jechuudha. Galma calanqoo kana dhufne asitti waltajjii goone. Maal kajau waltajjiin isaanii fedhiin isaanii maal irratti kan hundaa'e beekta. Qeerootu ijoollee qeerootu fincila mootummaa irratti kaasu jira yookaan paartii badhaadhinaa irratti fincila kaasu jira. Ijoollee ganda keessa ijoollee qeeroo ganda keessa hashlabbee warra hojii qabu warra hojii hin qabne kan gartee bakka taa'e bakka injira dhaabbatee diyaaspooraa wajjin walii galee fincila mootummaa irra kaasu jiru kana karaa ittiin qabbaneessinu jaanii miseensa nu jaaranii haala ittiin nuti itti bobbaanee waan kana ijoollee tana ittiin ganda keessa aanee nama gartee gara badhaadhinaatti dhufuudhaaf hayyama hin qabne akka nuti isaanitti ballaqnu akka nuti harka ijoollee tana isaanii wal qunnamsiifnu godhuudhaaf ji'a 3 ol waltajjii godhaa turan. Waan kanarratti wal dhabne waan kanarra gaafa wal dhabnu kanarratti abbaa gadaa kana mana kannaniiti diridawani beekta kaziraa keessaa mana kannanii fi bakka itti isa gabbaran gattee bakka itti isa gabbaranii namuu aannanii fi jimaadha deemaa hundatti fidee dhadhaa hundatti fidee isa itti gabbaranii mana kannaniif dhuguma rabbiitti latee dhuguma rabbiitti waan kana namni keessa gatu batee waan kana dhagee keessa gatu batee waan kana nu dubbatee hin jiru agarraan tanaatti nuti nama biyya keessa jiru haalatti ibsanuu hin dandeenyu akka itti dubbannu hin dandeenyu garuu warri diyaaspooraa jirtan kan sagalee waan biraatti ta'aa turtan dhimmi keenya wanni itti Oromoon itti ukkaamamtee itti qancarree bilisummaadhaa miti mirga dubbachuutu itti dhabnee du'aa jirru nama sagalee nu ta'uu dhabne dhageeffadhu naas hima. Namicha kana fidaniiti akka nama abbaa gadaatti akka nama abbaa gadaa nama abbaan gadaa kan Oromoon beeksisanii fi kun waladdate kana bakka gabbaran. Maala wannaa. Waa hundatti fidanii. Gaafa kana asirra gaafii takka gaafadde ani waan beekte galchichuu gaafii takka gaafadde asirratti jara keenya kaayyoo jala yaana. Ganda keessa yaanee abaluutu badhaadhinatti masakamuu didennee ijoollee teenyaas bal'aquu hin dandeenyu. Isinummaa warri paartii seentan hangaasa waliin xaaxaa ganda keessa warra maallaqaaf garaa jiraatu gurudhaa deemaadha. Ammoo nuti kaayyoo irratti yoo nu ooftan kaayyoo jala ni yaana uummata keenya miidhuun barbaannu jeetiin gaafii tana achirra dubbadde hidhaan galchan waan beeti. Eega nuti hidhaa galli anaaf ijoollee takka nama lama kun mucaa tokko fa'aa dhaawameeti eeganaa waboo keessa waboo wajjin wal qunnamtii qaba jaanii dhaawanii miila kanaa cabsanii hanga ammaan tanaatti mana akamaa jiru. Miilaa hin qabu. Eega nuti hidhaa gallee booda rakkoon achi keessa kaate maali hangaasaa namni dhaga'uus dhabame. Duraan nu jaarratee nu oofu jira. Akka gartee paarlamaa nu godhatee paarlamaa isaa nu godhatee nu oofu ture ijoollee qeeroo bakka hunduraa guuree. Kana booda namni dhaga'uu dhabame. Abbaa gadaatis warruma gartee mootummaa kan jiru kan dhufee gabbaru malee namni itti yaa'uu dhabame. Sana booda hangaasaan gara Oromiyaatti ol deebi'ee caffee dhaqee akka paarlamaa Itoophiyaatti seenee achi keessatti gartee siyaasa isaa gartee kijibaa isaa barnoota hin qabne kanaan sossobee uummata ittiin gabroomsu mala dhaabachuudhaaf kutee jechuudha. Nuti waan kana osoo agarru osoo dhageenyu osoo beeknu ani wanni isin irraa barbaadu gabaabumatti isin warri galtee nurra wayii beekumsa qabdan warri nu dura qabsoo tana keessatti siyaasa qabsoo tanaa beektan warri qabsoo dur beektan kaayyoo nu barsiisaa malee warra akka hangaasaa karfaan maqamaa wanti hin kaasina kaayyoo nu barsiisaa. Kaayyoon qabsoon uummanni Oromoodhaa abboonni keenya jedhamti kaayyoon teenya tana qabsoon teenya tana jaa kaayyoo nu barsiisaa dhugaa rabbiitti yoo dhugaa dubbanne ani amma namni gadiin beektaa yoo arsii taate yookaan yoo baale taate yookaan yoo naannaa kana taate joowar dubbannaan joowar waan keessin taateef ol qabdanii namni namaan jaa. No kun ja'amuu hin qabu. Kun ja'amuu hin qabu joowar Muhammadi. Namni if nu barsiise. Namni if nu barsiise akka nuti Oromoo taane namni if nu barsiise akka nuti falmannu nu godhe joowar Muhammadi rabbi gaditti dhugaa dubbanna. Kun beekama. Kanaaf kaayyoo irratti haa iccinuu malee arra joowar yoo kuteessa nama biraa bakka bu'u nama kaayyoo irratti nu guddisu. Kaayyoo irratti haa jiraannu malee fakkeessituu fi abbootii garaa jirti wajjin yeroo teenya gubuurra asuma gubbaa hanga jirru ijoollee teenya barsiisuudhaaf kaayyoo irratti haa wal barsiifnu waan kaayyoodhaa karaan keenya karaa kanatti wal barsiisaa jennee haa wal barsiifnu malee gandummaa fi maqaa namummaatiif maqaa nama dhuunfaatii fi paartiidhaan
akka wal hin rabbashne haa taanu isin gaagartoomaan galma dubbachuu barbaada carraa nama biraatti kana. Yaa obboleessa kiyya galatoomii wanni isin jechuu barbaadu ani yookiin hangaasaa goota godhee yookiin hangaasaa beekaa godhee Jawaariin gaddi keessatti miti. Fakkeenya dubbataa jira. Hangaasaa namoonni beekaa akka inni hin baratiin akka inni arrabaan nama wanni hodhuun achi seenee gahee ofii malee achi seenee namuu hin beeka. Ka jedhaa jiru baranii hanga hangaasaa uummatattii sana keessa tooyatee inni namni qabsoo katti beeku namni wayyaanee harkullaa wantaa galchee hangaasanuu kijibeetiin paarlaamaa seenee inni immoo waraana qaba bara Jawaar. Waraanni isaa qeerroodha. Namni 60 miliyoonaan jala yaa agartee abiyyiin caalaa namni Jawaariin beeka. Dhiisime abiyyi agartee isatti kenne. Maa akkasii nu banne. Abiyyiin caalaa namni Jawaariin beeka. Jawaar immoo bu'aa sammaraa firee odoo ittiin godhin wayyaanee tartee jirti. Ta'aama qabsoo 2018 irraa haga namichi kun aangootti as bahe oduma bu'aa takka argin gaaga'ama namaa du'iinsa lubbuu isaa gaaga'imsa lubbuu isaa dhumaatii Oromoo faca'uu Oromootiin galmeen isaa guduunfamte malee bu'aa takkaan nuun guduunfine ifaa jirtu malti lafatti kan naqamteedha. Kana maan hubanne namni hangaasaa Ibrahim Jajeetiin Jawaar wal bira qabuuf hin dubbataan jiran yoomuu wal bira hin qabu. Ani nama ilma arsiitiin nama Jawaaritti dhiyaatu akka dhiigaa asirratti taate garuu dhugaa dubbachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Akkasin na hubadhu yoo amma Harargee ta'e meebii Harargee ta'eetiin hangaasaa dubbatee Jawaarii keenya kan beekaa xiqqeessee jette no. San irra hin jiru mana sanii keessa hin jiru Oromoo ta'ee dubbataa jira. Dhugaa hawaan beekummoo hin dho'isu. Hin kijibu immoo kijibuuf miti waa argachuuf miti waa akka gada baratuuf miti. Oduu waa argachuuf Jawaarii qullaa harkadha. Qullaa Jawaarii harka dha'uun immoo Oromoo qoodinsa nutti fidaa jirti. Akka ilmaan arseetitti salphina keessa jirra. Oduu Oromoon tun dhumtu jarra isirraa jaarsummaa, geemii, wal loluu, wal araarsuu, wal araarsuu kanarra jirra. Salphina kana jalaa ba'uu fi dhugaa jirtu itti mammalee hin fudhataniiti. Kanaaf dubbataa jira akkasitti hubadhu sin jedha obboleessa kiyya qaalii. Laa waan hubannaa kiyya bara waan biraatti hin godhanne maaliin wanni an jebarani dhugaa qeeqamuun dirqama abbaan fedhu haa ta'u kaayyoo irratti haa wal barsiifnu. Miira keessaa beekti maqaan keenyu Mohaanee yaani hangaasaa Ibrahim ati maaliif qaqqabuu barbaadde? Rabbi yoo ol qabee rabbiin godhee kan mallee dabalatee jijjiirra hojii Oromoon hin jaalatu. Laa ani qaqqabu dhagee hin beeknu ani bara hangaasaa dhageeffadhu. Dubbadhee jira. Akkas jechuun qabdu. Silaa beekti akkana jechuun qabdu laale namni tokko waa harkee dubbata tokko immoo osuma waan gara dubbata dhageeffadhu naasima. Ani bari aktivistii miti ani Oromoo isin bulchan jenne bar yaada an ummata. Dhagee. Ati mungkin nama biyya biraa jiru ta'uu danda'a mungkin diyaaspoora ta'uu dandeessa jaala kiyya dhageeffadhu naasima. Namni yoo waa harkee dubbatee bareedaadha malee waan takka ammaa waan dubbatu yoo hiikaa waan saniin beekne dubbachuun gaarii miti. Hojii kiyyaa mitan akkamitti dubbadhaan yaadatti kennatuudha bara ummataan. Laa ati bar qeequu dandeessaa yaadatti kan hojjete garuu immoo abaluun akkasii abaluun kun kanaa ole abaluun kun kanaa ole jechuun hin dandeessu maaliif nuti kaayyoo irratti nu gorsaadha malee kaarsoo bara abbaa kiyya ila obboleessa kiyya. Qabsoo jechuun qumaara taphataa jiranii bar qumaara ta'uu maal rabbeeta nama gimmaasha miiliyoona fixaniitiin sigaaraa walitti aarsaa haati shamarran mee guddiffattee kaabatti jechuu dhiisime Oromiyaa kaabatti guddiffattee wal bira dhaabatanii dubbate Oromoodhaaf maal godhinati eenyu na barbaadda hangaasaa dubbate Oromoodhaaf waa godha. Ila mee bore soobadhu bana waa'ee hangaasa tana dubbataa jiru hangaasa akka waan inni dhugaantu gadi bu'iiti. Bar silaa mul'atti bar Jawaar dubbachaa hin jiru jetta bar silaa mul'atti bar Jawaar dubbachaa hin jiru uummata Oromoo miliyoona 70 waale Jawaar qofti akka mana waale Jawaar yoo dhagee Jawaar qofti nu waalu danda'u bar Jawaar qofti nu dubbachuu hin danda'u nu waalu hin danda'u bar nuti bakka Jawaar buu dandeenya. Atis yoo ni bakka Jawaar likkii hin jiraanne kaatee bakka san dubbachuu dandeessa. Ati miira keessaa baatee dhageeffattee obboleessa kiyya miira biyya kiyya.
tokko dubbaddaa Jarri please. kun amma didanii miti. Ani Jawaari. Gobbe singalchaa koyi. Adda ba'aa jettanii lakki nuyi adda Dhiifama moo hagu takka komaa inti dubbisime ati rakkoo yoonni yoo qabaatte hangaasaa yoo qabaatte ani jechi namni jiru fi adda hubadhu dhagu obboleessa dhiifama garuu sagalee ol fudhadhe dhiifama naa godhaa hundi keessanuu Jedhi. miira keessa galee beekta sagalee ol fudhadhe dhiifama. لا أنا Jedhi. أنا أنقاصر dhuunfaan qabu garuu Koyi haadha. Obboleessa kayya dhagaa jechi mucaan jee jecha biraati jechi ati ilaa amma dubbachaa irra deddeebitee dubbachaa jirtu kan kara biraa nama oofu faallaa miti yaani namni tokko dura yaadaas walii galuun bareedanatti ture namni afaan isin iddootti hin turjumaanu afaan oromoo dhageessa afaan oromoo qulqulluu kanaan dubbachaa jira innillee waliigaluu kan dandeenye akka saraan akka ati hubate kana namni hundi hubate waliigaluu hin dandeenye kanaaf saraan nama bira kan hangaasaa fi ana kalli hubate Ani lubanne obboleessa kiyya sitti maaramaan dhageeffane ana dubbataa jiru bar nama warra taa'ee nu dhageeffataa jirtu iyyuu sitti maa jira fudhadhu anaa miti dhiisi kiyya dhiisi. Durarratti hangaasaa fi jawaan wal cinaa qabuun gurguddaadha baabaa kiyya. Durumarratti hangaasaa. Bar jawaan illee ilma namaati nama na qabsoo nama qeerroo beeka gadi yaasatti inni galee biyya alaa jira amma maal goota jawaar jechuun maal jawaar ilma namaati. Nama biyya fi nama jiru wal cinaa qabuun dandeessu. Dhiifama dhagaye obboleessa yommuu dhagaye hangaasaa Ibraam jecha jeessan irra jecha tokko dabalatee jechuu kaayyate san jechuu muraada san guute jennaan jaalattee jibbitee jechuu alaaraa sekk xayyab hangaasaa Ibraam jechuu jechuma je'e san gartee hin baasa citii jeessan irrumaa jaata kamee haa dubbatu. Maal baas? Saati jechuutti amantaa nuti bara hojiitti amannaa bara nuti hojii isa wajji hojjennee isa bira dheenyee maalummaa isaa agarree dubbanna. Hojiin inni fidata hojiin dhaabbatee jechuma sanuu sodaata akka malee dhaabbatee. Amma rakkoon teenya. Amma rakkoon teenya maal beektaa? Hojiitti amantaa obboleessa kiyya jechi jawaarii nu amansiisee lagatti maa kumaatamaan nuyi of jala nuyi mee maan nu godhe nutti asii ka wal nyaataa jirraa kunoo asinutti hojjetteemi hojiitti amannaa bara. Yoo isin himne bara namantanii bara godhatanii bara jechuun maal qabaa harkaan nutti asiin mee nama rabbii jedhi anaafin itti amantaatti goora qabara anaaf jawaarillee tokko. Haadha Oromoo amma jara kana lachuu gadi buusa. Amma mata duree nuti qeeqaa haasofnaani dhageesse. Laatiyoo Dr. Laatiyoo na dhageeffadhu. Awwalii gara nagumaan bu'aa naannoo gadi nan buusin nagumaan bu'aa dhugaa sitti ba'a. Ani nama qooduu miti nama arrabsullee miti. Ani ka dubbadhee fi jawaariin fuudhee hangaasa wal qixxeessuu fi miti obboleessa kiika jedhaa jiru. Innu kijibaan kunuu bu'aa argate jawaari bu'aan arganne jedhee dubbataa jira malee siyaasa san bakka san dogongore jawaar jedhee. Jawaar bu'aadhaaf hin galle bakka ganumaa dhiisa. Abiraan immoo isin lamaanuu namni jawaarii waan gaarii hojjetee lakki eenyunni hangaasaadha jettanii hangaasaadhaaf isin illee kenname warri hangaasaadha jettan illee kennaafi jawaariifis kenna alaas dhiisaati amma yeroo ilaal waa lamatu deemaa jira. Ani waa argaan jira. Alaas dhiisaan mee dhageessa. Akkana baraka jennu atteeshinii namaa hatu amma jawaarii fi gurbaa kanas waliin dargomsiifne nuti. Jawaariin qeenne eessaa fidanii hangaasaa akka xillee godhanii galchanis hin beeku. Utuman arguun harkaa baafate manni bara. Ilaala. Hangaasaanis inni sun dhageesse baaba kitaaba argite maarree fiqiidhaaf maarree walitti naa dubbisanii bara. So amma dhiibneerraa jara lamaanuu abbaan jaallattanis jaalladha. Abbaan jibbitanis jibba. Ammoo al tokko naa kenna. Waa hojjata jedhu ani annaan qeeqaa hangaasaa takkayyuun qeenne. Ilaalame doktor waan beekuu qabdan ijoolleen baay'een ala kana miira keessa galanii beektaa namni kun akka malee yaada ijoollee Oromoo dhaggeeffata
Jawhar jechuun abbaan fedhe iyyuu ittiin qixxaawu. Garuu jechi mucaan jee jechi biraati. Inninis waan irratti dubbate qaba. Namni kun oggaa haasa'u dubbii sanaa dubbii fida. Kallachuutu lafa kaanaaf kenne obboleetti tiyyame. Amma gadi bu'aa dhiisaati. Amma bira kutaa. Hingaa booma amma mataan na dhukkube. Doktor Laatiyoo. Mana keetitti agartee ashandaa nu gaarii kaafne waa'ee gaariirraa mari'ataa jirraa akka gara biraan deemne mee yaadachaa kennatanii takkaa carraa kenniif dhiifama. Anuma bahuu barbaade irra bahuun bareedaadha. Waliyyoo dhagayaa irra bayaan rakkoon qabu. Garuu keessaa walitti deebisuutu rakkoo qaba. Kana beekaa. Amma bira kutaa. Amma booda an Jawaariin nan qeeqa tokko fudhadhaa ba'a. Nan qeeqaa nan rukuta. Isa kana immoo ani maqaa isaallee hin kaasu an nama maqaa isaa kaasus miti. Dhageesse? Eenyuun? Isa ammas maqaa dhahaa jirtan sana. Angaasaa Ibrahim. Isa maqaan dhooftan Jawaaroo maa maqaa dhooftan akkasii miti Doktor Meenaa kennaa dhiifama. Maqaa isaas hin qaabu. Mirga qaban abbaa fedhe maqaa dhaanii abbaa fedhe nyaatanii bira kutaa jiru. Of course dhugaadha. Bakka dhiisa. Galatooma. Anam bakka egaa abbaan manaa dhiisa jedhee nama dhiisu tokko ani mana namaa hin jee'u. Ila waa takka bittiicha ani Oromoodha. Ayyaada kiyambaa dhoonee taa'amatan. Ani yoon nama kiyya arrabseerra naa tolaan. Okay. Akkas. Nama sana maqaa dhawurraa. Waa takkatti hubachiisee bu'a. Ani fakkeenya kaasee malee bilchiginnaa fi ila. La ilaha illallah. Afacha kanaa Doktor Laatiyoo yoo jaran. Waan godhaa barbaadan. Isa. Amaluma keessan kun bara amaluma biraadhaan ati takka waajaanii deebiinee dhiifama gaafachuu. Wannaa dhiisaa mee ammalas. Maaliif? Eenyu baraadhaan itti silaa naan baraadheetta. Amma jirta kan jennu bakka gadi buusa amma gadi sin buufna moo. Amma bu'ee. No. Gadi bu'ame. Lakki. Laatiyoo. Laatiyoo. Anu buusini yoo gannu buufte walitti nu nayite jechuu. Yoo gannu buufte walitti nu nayite. Ila laal maal jedha beeyta? An Oromoo dubbataa jira ati badhaan amala badhaadhina ati naan jedha. Inni akkinis jiru beeyta waan badhaadhina irraa haasa'aa jiru itti fakkaate laala.